Ashamaa harka fuunii kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu ammaaf qabannee isinitti himnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Koomishiniin marii biyyaalessaa bakka bu'oota dhaabbilee barnoota mootummaa fi dhuunfaa 56 irraa babba'an waliin mari'achaa jira. Manni pilaastikii irraa hojjetame seeraan ala ta'uu qaba jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad. Filannoon Somaalilaand nagaan xumuramuu hordofee Itiyoophiyaan ergaa baga gammaddanii dabarsite. Pirezidaantonni Ameerikaa fi Chaayinaa Peeruu galan. Lammiileen yeroon Ameerikaan Iraaq irratti weerara raawwattee badiin irra gaheef beenyaan doolaara miiliyoona 42 akka kaffalamu murtaa'eera. Kanneenii fi kanneen biroo qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira hanga xumuraatti akka waliin turtan isin affeera. Dooniin jalqabaa xaa'oo biyyoo bara 2017-18 feete buufata Jibuutii geetti. Dooniin jalqabaa xaa'oo biyyoo yuuriyaa jedhamu kuntaala 472 ol feete buufata Jibuutii qaqqabuun ibsameera. Yeroo itti aanutti hojiin xaa'oo biyyoo kana gara biyya keessaa geejjibsiisuu saffisaan kan eegalu ta'uu ragaan Jibuutitti imbaasii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Bara 2017-18 xaa'oo biyyoo kuntaala miiliyoona 23 ol biyyatti galchuuf doolaarri biiliyoona 1.3 ramadameera jedhan. Mootummaan qajeelfama bittaa haaraa baasuu hordofee bara oomishaa darbee birrii biiliyoona 21 baraaruun danda'amu ragaan koorporeeshinii hojii qonna Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Koomishiniin marii biyyaalessaa bakka bu'oota dhaabbilee barnoota mootummaa fi dhuunfaa 56 irraa babba'an waliin mari'achaa jira jedhame. Koomishinichi bakka bu'oota dhaabbilee barnoota mootummaa fi dhuunfaa 56 irraa walitti bahan waliin mari'achaa jiraachuu ibseera. Koomishinarri olaanaan koomishinichaa Piroofeesar Masfiin Ar'ayaan akka jedhanitti dhaabbileen barnoota olaanoo marii biyyaalessaaf leenjisuu fi galtee walitti qabuun gumaacha olaanaa taasisaniiru jedhan. Naannolee 11 keessatti waajjirri damee koomishinichaa 15 kan banaman dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti akka ta'es hubachiisaniiru. Hanga ammaatti koomishinichi hojiilee geggeessaa ture irratti ibsa bal'aa kennaniiru. Manni pilaastikii irraa hojjetame seeraan ala ta'uu qaba jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad. Muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad magaalaa Finfinneetti manneen pilaastikaa fi balaakooniin pilaastikii daandii irratti hojjetaman seeraan ala ta'uu qaba jechuun murteessaniiru. Kutaawwan magaalattii fi aanaalee magaalaa Finfinnee keessa jiran hundi misoomni koriidarii boruu isaan biras akka dhufu beekuun qophii gochuu qaban jedhaniiru. Ministeera muummee dabalatee kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fi hooggantoonni olaanoon biroo ajaja kana kennaniiru. Kantiibaa Adaanechii fi hooggantoonni magaalichaa misooma koriidarii hojii irra oolchan gabaasa raawwii hojii isaanii ministeera muummeef dhiyeessaniiru. Kantiibaa Adaanech akka ibsanitti misoomni koriidarii sarara 8 gaggeeffamaa jira. Bal'inna waliigalaa hektaara 2879 kan uwwisu yoo ta'u dheerinni isaa kiiloomeetira 135 ta'uu ibsaniiru. Kantiibaa Adaanech gabaasa isaanii keessatti akka eeranitti sababa misooma koriidariitiin beenyaan waliigalaa abbootii qabeenyaatiif kaffalamu birrii biiliyoona 11.9 akka ta'ee fi hanga ammaatti beenyaan birrii biiliyoona 5 kaffalamuu dubbataniiru. Ministeerri muummee gabaasa hooggantoota magaalattii gara sa'aatii tokkoo fudhate booda gabaabinaan kennaniiru. Filannoon Somaalilaand nagaan xumuramuu hordofee Itiyoophiyaan ergaa baga gammaddanii dabarsite. Filannoon pirezidaantummaa Somaalilaanditti dheengadda geggeeffame karaa nagahaa fi dimokiraatawaa ta'een xumuramuu hordofee mootummaan Itiyoophiyaa ergaa baga gammaddanii dabarseera. Ministeerri dhimma alaa Efejirii ergaa baga gammaddanii fi hawwii gaarii uummataa fi mootummaa Somaalilaandiif ergeera. Koomishiniin filannoo Somaalilaand filannoo nagahaa dimokiraatawaa fi bilisa haqa qabeessa geggeessuu isaa Itiyoophiyaan kan dinqisiifattu ta'uu ergicha ibseera. Kunis mootummaan biyyattii dimokiraatawaa ta'uu agarsiiftuudha jedheera. Poolisiin federaalaa fi ministeerri nageenya uummata Chaayinaa dhimmoota waloon hojjetan irratti mari'atan. Koomishinarri Jeneraalaa Koomishinii Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el ministeerri deetaa ministeera nageenya uummata Chaayinaa Zhi Yanjuu waliin dhimmoota waloo biyyoota lamaanii irratti mari'ataniiru. Dhimmoota waloo tumsaan hojjechuuf waliigalan irratti mari'achuu isaanii ragaan poolisii federaalaa irraa argame ni mul'isa. Yakkoota daangaa ce'oo ittisuu namoota yakkaan barbaadaman waliif dabarsuu ijaarsa dandeettii fi deeggarsa galteewwanii bu'aa qabeessaan argamuu mari'achaan kaa'ameera. Tumsa biyyoota lamaanii caalmatti kan itti fufsiisuuf giddugala kabachiisa nageenya Itiyoo Chaayinaa Finfinneetti banuuf kan hojjetamu ta'uu eeraniiru. Dirree dhawaatti konkolaattota geejjibaa elektirikii 3,000 ol hojii eegalchiisuuf waliigalteen mallatteeffame. Waggoottan sadan keessatti konkolaattota baajaajii konkolaataa elektirikiin bakka buusuuf karoorfameera. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa konkolaattota elektirikii ammayyaa tajaajila geejjibaa kennan 3,000 ol hojii eegalchiisuuf guyyaa kaleessaa dhaabbata Swift Teknoolojii fi Baankii Gamtaa Oromiyaa waliin waliigaltee mallatteeffame.
mallatteessaniiru. Sagantaa waliigaltee kana irratti kan argaman kantiibaan magaalattii obbo Kadiir Johaar haasawaa taasisaniin magaalaan Dirree Dhawaa zoonii daldala bilisaa dabalatee bakka argama industiriiwwan waan taateef geejjiba ammayyaa sadarkaa magaalattii gitu barbaachisaa jedhaniiru. Kanaafis konkolaattonni elektirikii bu'aa teeknooloojii ammayyaa ta'an gara magaalattiitti galchuun magaalattiin ammayyummaa ishee qabattee akka itti fuftuuf gumaacha guddaa kan qabudha jedhan. Kantiibaan itti aanaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Harbii Buh gama isaaniitiin konkolaattonni elektirikii faalama qilleensaa ittisuu dabalatee faayidaa hedduu akka qaban ibsaniiru. Konkolaattonni kunneen gara Dirree Dhawaatti galuun isaanii imala Smart City magaalattii kan saffisiisu ta'us dubbataniiru. Bakka bu'aan dhaabbata Swift Teeknooloojii Biruuk Ashabbir waggoota 3 dhufan keessatti konkolaattota baajaajii guutumatti konkolaattota elektirikiin bakka buusuuf karoorfamuu eeruun guyyaa kaleessaa konkolaattonni elektirikii 21 marsaa jalqabaan galuu ibsaniiru. Biruuk itti dabaluun baankiin Gamtaa Oromiyaa konkolaattota geejjibaa elektirikii ammayyaa kana saffisaan hojii eegalchiisuuf liqii akka mijeessus beeksisaniiru. Gara oduu biyya alaatti yoo ceenu pirezidaantonni Ameerikaa fi Chaayinaa Peeruu galan. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidanii fi gitni isaanii Chaayinaa Shii Jinpiing yaa'ii tumsa Eeshiyaa Paasifikitti hirmaachuuf Peeruu Liimaa galaniiru. Pirezidaantonni lameen wayita Peeruu gahanitti pirezidaantiin Peeruu Diinaa Booluu Arteen simannaa taasisaniiru. Joo Baayidanii fi Shii Jinpiing yaa'ichaan cinatti hariiroo biyyoota lamaanii irratti ni mari'atuun kan eeggamu ta'uun ibsameera. Yaa'ichi damee investimentii daldalaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu fi diinagdee hirmaachisuu ijaaruun haalota dandeessan irratti kan mari'atan ta'uu France 24 gabaaseera. Lammiilee yeroo Ameerikaan Iraaq irratti horiira raawwattee badiin irra gaheef beenyaan doolaara miiliyoona 42 akka kaffalamu murtaa'e. Namoonni dhuunfaa kunneen miidhaa qaamaa fi xiinsammuu raawwatameef beenyaa sirrii akka kaffalamuuf falmachaa turaniiru. Waggaa 20 dura Ameerikaan loltoota ishee gara Baagdaaditti ergitee sababni isaas mootummaan Iraaq Saddam Huseeniin durfamu meeshaa waraanaa jumlaan hidhatee waan tureef. Ameerikaa fi humnoonni michuu ishee mootummaa Saddam Huseen kuffisanii mootummaa haaraa hundeessanii lammiileen hedduun dararaa fi miidhaa irra gahee jedhama. Kana keessaa tokko dhaabbanni koontiraaktara Ameerikaa Kaasii Piriimiyer Teeknooloojii jedhamu kan waraana Ameerikaatiin qacaramee hojjetu lammiilee Iraaq 3 irratti reebicha dabalatee haleellaa adda addaa akka raawwateen himama. CNN akka gabaasetti manni murtii Virgiiniyaa himannaa waggoota dheeraaf dhiyaate irratti dhaabbatichi yakka kanaan yakkamaa ta'uu murteesseera. Akka gabaasa kanaatti dhaabbatichi himatamtootaaf beenyaa doolaara miiliyoona 42 akka kafalus ajajeera. Giddugalli mirgoota heera mootummaa Ameerikaa murtee mana murtii kanaa leellisuun murtee sirrii ta'uu labseera. Bakki adabbii kun itti murtaa'ee dhaabbanni keessi murtoon kun abdii kutachiisaa akka ta'ee fi oliyyannoo akka dhiyeessus dubbateera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu isinitti kan himee Amiin Shubbiseetii waan nu dhageeffattaniif galatooma.